warra amma addunyaarra deemee waboo hiikkachiisuudhaaf duula gaggeessaa jiru. Duula gaggeessan kana irratti immoo uummanni Oromoo iyyuu nu deeggaraan waliin ta'a jechuudha. Waamicha warra godhaa jiran kan qophaa irratti argamtee waltajjii irra teesseetii gaafii tokkos gaafattee gaafii keessanaaf deebii qubsaa argattee dhiiftee kiyaan hin beeku. Amma immoo ka Ameerikaa kaabaatti immoo kaleessuma guyyuma muraasa dura waltajjii tumsa waboo deeggarsa walitti qabuudhaaf gaggeeffame irratti ammas waltajjii irra teessee hirmaachaa turte. Hirmaachuu qofa miti ofii keetis gumaacha kees gootee warri galmicha keessa jiranus warri immoo intarneetarra tumsa sana faana bu'aa jiranus iyyuu akka immoo tumsa kanu jajjabeessu kakaasaa turte jechuun danda'a. Kun lameen addaa walitti bu'anaaf gaafaanis wal jifachuu hangaanudha. Akkamiin wal simachiifta kana lamaanii gama kana lamaan keessatti argamuun keetarii lamaan kana walitti fiduu yaaluurraa kan ka'e moo lamaanuu isaanaaf naataa jechuudha moo ishee kanarraa sababa keetii wajjin? Galatoomi egaa si obbo Tasfaayee akka dhuunfaatti si beekaa gaazexeessaa urjii bara 90moota keessa biyya keessatti saba isaanii dhugaa saba isaanii baasuuf dhugaa Oromoo haqa Oromoo ifatti baasuudhaaf tattaafatan keessaa nama tokko akka taate sin beeka. Yeroo dheeraadhaan wal arguu baannu malee. Amma immoo yeroon si argee gaafii akka ammanaa dhiyeessite kanas na gaafattu immoo xiqqoo isii nama biraa natti fakkaatte. Maaliif jennaan waltajjii ani irra oolerra mammaayisa Oromootu jira beeyta. Katika oolee saani hoote jennaan kamana oolee lakkiin hoone jedhan. Waltajjiin ani irratti argame san irratti jecha ammaati jettu kana namni dubbatee hin jiru. Kun agartee burjaajessaa qabsoo Oromoo keessatti agartee hawaasa Oromoo keessatti uummata Oromoo keessatti burjaajii guddaa uuma. Waltajjii warri geggeessan sun waltajjii Oromooti. Dhimma Oromoo haasa'anii waltajjii san irratti argamuun gora nama hin filachiisu. Ijjannoo lama nama hin qabachiisu. Waltajjii san gubbaarratti namni waboon haa hiikkatu jecha waboo hiikkadhu kan jedhu jecha hiikkadhu jedhu tan irra barreeffadhu naa qabadhu. Hin dubbatamne. Waltajjii sagantaa isaaniillee hordofee hin jira. Biyya isaan deeman hundattuu dhaggeeffachaa hin turre. Jecha akkanaa waltajjii sanirratti kan dubbate namni tokko hin jiru. Gaazexeessaan akka keetii bulees dhugumatti nama saba kiyyaa afaan hojjedha jedhu waan akkanaa afaan keetirraa yoo dhagahu tarii waltajjii uummataa ka'an hin dhagahin ka'ati qofti dhageette irratti yookaan obbo Baqqalaan yookaan obbo Jawaar waboon haa hiikkatu jedhanii dubbatanii yoo jiraatan hin beeku. Awurooppaatti hin dubbanne waltajjii an dhagaye Ameerikaatti illee waboon haa hiikkatu waan jedhu kan nu dhageenye nagaya nu barbaachisaa kan nu gaafanne waltajjiin san irratti kan ani argame Osloo dhufan kan haasaan dhimma Oromooti biyya ani keessa jiraadhu dhufan waltajjii san gubbaatti hin haasofamne kuni sumarraa hin amma dhagaye. Akka nama miidiyaa tokkotti immoo waan isaan gadi bahanii namni hin dubbanne tokko gadi bahanii gaafii godhanii dhiyeessuun burjaajii guddaa hawaasa keessatti uumuudhaas hin jira kun. Ifama hojii boonsaar addaan siiftuun barbaadne malee absiisa kooyyuu barbaadaan ture akka jirutti kanan barreeffadhetu jira. Ofii isaaniitti waamicha kana dabarsuu tun taane Awurooppaatti yeroo sana nama tokko qofaadha. Awurooppaa bakka kam magaalaa kam? Faransaatti fakkaataa qabsiisa qabataa miti.
Injiru Faransaayittis hin jenne, Jarmanittis hin jenne, Oslottis hin jenne, asittis hin jenne. Waboon haa hiikkatu hin jenne jarri. Kana dhibbarraa dhibbaan jala mureessitti hima. Waltajjii kamirrattuu maqaa waboo jedhaniitu maqaan dhoofne. Ijoollee san yeroo dubbatanu eeggachaa dubbatan. Obbo Baqqalaan iyyuu biyya kanatti yoo dubbatu barbaachisaa ta'e nuu itti makamnaadha kan isaan jedhan malee waboon haa hiikkatu kan jedhamu afaan Jawaar irraa hin baane, afaan Obbo Baqqalaa irraa hin baane. Kuni burjaajessaa guddaa uummata Oromoo adda qooduuf qabsoo Oromoo laaffisu gargaarsa uummanni Oromoo amma waboof gochaa jiru balleessu gadi xiqqeessu gaafii ka'e malee gaafii qulqulluu natti fakkaatu. Ragaa kee qabatamaan fidi. Waltajjii natti fakkaatan wanti qabatamaan amma jecha kana situ fidi jechaan ifaasan kun uummata Oromootti faca'aa jira. Laayiviidha jettee jirta. Waltajjii kanarratti jettee akka gaazexeessaa tokkotti fiduutti sirra jira malee jettee waltajjii irratti fiddee akka na gaafattu hin barbaadu. Kudamatu awal jalate nula mare apode dofte akari tu bukarani malu nabe walar kana nula mare apode dofte ofara raftu kunyoni qabsiisa kooni qabsiisa hedduwana qabu keessa na jala wallahi malee baala jiru hamatu ni liseto so idinya tuduti so idinya tuduti yafte nafti murte sagaloto te colfato merece que te colfato merece te colfato merece gaafii dhumti keetu maal sana laala ture miti atuwa injenneen isaan gaafiin kiyyallee sanin ilaallatu gaafiin kiyya Itoophiyaan hin diigamti Itoophiyaan hin jigdi mootummaa miti ka jigu biyyatu jigaa gaafa biyyi jige akka Siiriyaa fi akka Liibiyaa taanaa jedhee jecha nama sodaachisu tokko dubbachaa jira kuni dhufatti nama sodaachisa kanaaf immoo malli kana jedhee wajjin dubbatu dhageenya waa'ee gaafiin kiyya Itoophiyaa amma jirtu keessatti uummanni Tigraay waraana mataa isaa qaba daangaa isaa eeggatee jira uummanni Affaar waraana mataa isaa qaba uummanni Somaalee waraana mataa isaa qaba Ogaadeen jechuu kiyya Oromiyaan waraana Oromoo ajjeesu iyyuu haayilii Oromoo ajjeesu kan mootummaa PPdhaaf lolu kana akka waraanatti qaba gaafiin kiyya amma asitti Itoophiyaan kun yoo diigamte Oromoodhaaf kan irraa dhooguu danda'u kan humna ta'ee ulee qabatee irraa dhooguu danda'u akka ani amanutti ilaalcha kiyya kuni waraana bilisummaa Oromoo waboo Oromiyaa kanarraa dhooguu danda'a jedhee nama kanaaf Itoophiyaan diigamuuf deemuu isii keessatti mul'ate wanni Oromoo firootatti godhuu danda'u maali waraana kana malee Ani waraanni hiikkachuu qaban jedhu ani humni Tigraayis jiru ka Oromiyaas jiru ka Beenishaangol Gumuuzis jiru humna Finfinnee jiru wajjin dirdiri keessaa seenu dhagaa dhiisa harka dhiisa humni ani hiikkatu yoo jeen hiikkatu hin jiru warra maaliif dhaloota mataa fiitiin malee namaan hin masakamne ijaarree jirra ijoolleen bosona jirtu bar ijoollee teenya ijoollee nu qarre nama biraatii miti namni harka kennu namni qawwee hiikkatu hin jiru maaliif hanga wanti dhiibee bosona isa galche sun bakkaan kaanetti hanga rakkoon dhiibbaan roorroon bosona isa galche sun bakkaan kaanetti humni harka kennu jiru humni qabu jiru humni kana namuu beekuu qaba jechuudha nu ka jechaa jirru Angkaniin jechaa jiru humna Tigraayinis humna Oromiyaatinis ka Gumuuzinis ka Gaambeellaatinis kan hin jiru nagaaf carraa kennu mootummaan immoo ka jennu dhiisii karaan kunii sis biyyas saba keenyas qilee malee gara tokko hin geessu akka jechuudha.
Dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii marii nageenyaa ilaalchisuun ejjennoo mootummaan naannoo Oromiyaa ibse kanarrattis yaada kennan qabu. Kana dura jenneerra ulaagaa lafarra keenyeerra marii keessa seenuu barbaannaan ulaagaa kanatti guutamuu qaba. Ulaagaan sun immoo warri dhimma siyaasaa fidhamanii hiikamuu qabu. Biiroon paartii siyaasaa mormituu kan cuccufamanii deebiin babbanamuu qabu. Waraanni Oromaa kan Oromiyaa irratti bobbaafaman hundi ba'uu qabu. Dabalee immoo qorannoon walabaa human rights violation irratti gaggeeffamuu akka qabu. Lafarra keenyeen sana booda teenyee mari'achuu dandeenya jennee. Dubbiin ammatu Jawaarfaa yookiin obbo Baqqalaan fa'aa galataaf dhufanii waboo hiikkachiisuuf jecha jettu na gaafatte kuni uummata Oromoo jidduutti burjaajessi uumuudha kan miidhu inumayyuu uummata waraana bilisummaa Oromoo biyya alaati harki 99 gargaaraa jira waboo biyya alaa kanatti harki 99 uummata kana jidduutti burjaajessi uuma ragaa qabaattu fedhi gabbaas hin jenne jarri. Kudamatu awal jalatenu lamare apole dofte akari tu bukarani malu nabe walar kananu lamare apale dofte ofara raftu kunyoni. Amma yaada akkasii tukaa jedheen eegdee malee qabadheen yaadan ture. Lakki yaada wanni ati akka gaazexeessaa tokkotti waan tangible waan qabatamaa ta'e fidee dhufu sirra jira beektaa. Nabichis wanti kun sukkuumamee waan darbe waan ta'eef namni duularkaa hudhee sukkuumaa waan tureef badaatti yaadamne ture garuu. Hin jenne mati dhiifama naa godhi. Kana jechuun dhiifama naa godhi lakki dhiifama naa godhi ilaali. Ummatni akkana jedhee taasayaa ummanni akkana jedhan jetti ammaati jedhanii hin jenne jarri waltajjiin isaan waboon haa hiikkatutti jedhan hin jiru hin jenne jarri. Laalu Obbo Muktaar transcribe godhadheen jechuun jechaan barreeffadheen qaba qopheeffanne malee kana qofa miti. Isiniyyuu asirratti akka nu tumsitan isin gaafanna jedhametti dabalame waamicha. Waboonaa hiikkatu hin jenne isaan kan jedhan uummanni Oromoo karaa nagayaatiin nagaa nu barbaachisaa nutti nagaan nu barbaachisaa kan jedhan Oromoo qofa odoo hin ta'in mootummaanis warri hidhates karaa nagaa taa deebi'anidha kan isaan jedhan. Mootummaan immoo kan jedhu dhiisii karaan kuni sis biyyas saba keenyas qilee malee gara tokko hin geessu akka jechuudha. Jecha kanammoo nuti wakka nuun galletti gaafannee jirra waan nuun galin malee waan namni hin jedhin fidanii haasaa akka bara 93 irraa kaasee haga 98 irra deemu namoota qabsaa'oo irratti olola oofuu gadi xiqqeessuu hawaasa keessatti burjaajii uumuu bu'aan inni nuu buuse dhaaba keenya adda bilisummaa Oromoo bakka 30tti addaan qoodee hooggantoonni bosonatti nu naqanii waraanatti nu oofanii nu biraa galanii har'a Itoophiyaa akka aarsan taasise jechuudha. Kuni gaafiin akkanaa waan sirraa eegamuu miti miidiyaa keessaniifis hin tolu. Gaafii qulqulluu qabattee ragaa kee waliin fiduutu sirra ture. Word by word waboona haa hiikkatu jedhanii as keessa deemanii jette. Hin jenne jecha kana eessaa fiddeedha gaafiin kiyya. Kan akkasiin jiru ani beektaa ana interviitti na fiddee waan uummata Oromoo burjaajessu tokko facaasuu barbaadda taanaan nama dogoggoraa waliin dhiyaatte. Mareen akkasii burjaaji miti dubbii qulqulleesseetii. Akkamitti jecha hin jedhamin fiddaa jedhame jettee 100% nama gurra keetiin dhageette taate warri bobba'e sun waboon haa yoo hiikkachiisuuf jettee bara eenyu jedhe. Kana gurri kee dhagaye akkamitti wayita Obbo Baqqalaan yoo dhibe nuyi itti makamnaan kun sitti dhagahamu. Obbo Baqqalaan achuun jiran Obbo Baqqalaan hin jiran yeroo sana. Maaliif wanti Jawaar dubbate callaan kophaatti as bahuu danda'a? Yaada tokkotti sii dabala kanarratti akka gorsaatti siifuu akka gaazexeessaatti miidiyaa keessaniif illee namoota qabsaa'ota adda baasanii attaak gochuu gadi xiqqeessuu maqaa isaanii xureessuu yaaluun wanni nuu fide hin jiru bu'aan isaa maaltu ta'e qaachaa shanee ibsoo waggaa meeqa Dr. Mararaa irratti duulame ibsoo maali Oromiyaadhaaf qabsaa'uudhaaf namni laayisensii namaa kennu hin jiru kana jara muleessitti itti aansee akka miidiyaatti waan nama araarsu waan saba itichu
waan karaatti namatti fiduu irratti yaadu wayita gaafattan immoo ragaa qabatamaa jettee barri dhagahan generationiin kun generationi jettee dhaga'uuti. Tete